Hordoftoota Itiyoo Sooshaal Saayinsii viidiyoo kanaan ji'oogiraafii kutaa 9 boqonnaa 3 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoo keenya laayik gochuun eegaluu hin dagatinaadha. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif sheer gochuu ni dandeessu isiniin jedha. Gara barnoota keenyatti kan dabarru ta'a jechuudha. Yuunit 3 Naachuraal Riisoorsi Beez oof Itoophiyaa. Qabeenya uumamaa Itoophiyaa keessatti argaman kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha barnoota kanaani. Okay. Natural resources are natural assets occurring in nature that can be used for economic production or consumption. Kana jechuun maal jechuudha? Qabeenya uumamaa uumamaan kan argamu jechuudha. Occurring in nature karaa uumamaatiin kan argamu jechuudha. Kan akka nuti economic production wan garaagaraatiif itti fayyadamnu kan nu gargaaru jechuudha. Qabeenya uumamaa occurring in nature dha malee uumamaan namni uumuu kan hin dandeenye jechuudha. Gaheen keenya immoo itti fayyadamuudha jechuudha. Okay. There are renewable and non-renewable resource. Qabeenya uumamaa kana iddoo gurguddaa lamatti qoonneeti kan nuti ilaallu jechuudha. Inni jalqaba renewable dha, akkasumas immoo non-renewable jennee iddoo lama gurguddaatti qoonnee ilaallaa jechuudha. Renewable jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo qabeenya uumamaa isa kamtu renewable jalatti ramadama? Non-renewable jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo qabeenya uumamaa isa kamtu non-renewable jalatti ramadama kan jennu kara jallaatti yookiin gad jallaa kanatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay. Jalqaba irratti renewable resource jedha. Renewable resource jechuun maal jechuudha? Definition isaa jechuudha. Akkasumas immoo maal of jalatti qabata? Qabeenya uumamaa maal fa'aa of jalatti qabata kan jedhu asirratti ilaalla jechuudha. Renewable resource means are resources which can be replenished by natural process. Karaa uumamaatiin qabeenya uumamaa renewable resource jechuun qabeenya uumamaa haaromfamuu danda'uudha jechuudha gara afaan Oromootti yommuu hiiknu jechuudha. Qabeenya uumamaa haaromfamuu danda'u jechuun qabeenya uumamaa osuma namni itti fayyadamu kan bakka of buusu jechuudha. Haguma namni itti fayyadamaa deemu kan bakka of buusu kan yoomiyyuu xumuramuu hin dandeenye jechuudha. So isa kana maal jennaan? Renewable resource qabeenya uumamaa haaromfamuu danda'u jennee waamnaa jechuudha. Fakkeenya as jalatti ilaallu kana jechuudha. As jalatti tarreeffamee jira jechuudha. Fakkeenya qabeenya uumamaa haaromfamuu danda'aniiti jechuudha. Inni jalqaba plants, animals, soils, biyyee akkasumas biqiltoota, bineensota yookiin bineeldota garaagaraa jechuudha. Water, bishaan, geothermal energy, wind energy, solar radiation isaan jedhaman kun qabeenya uumamaa haaromfamuu danda'anidha jechuudha. Solar radiation yoo fudhanne fakkeenyaaf cararii aduu yookiin ifa aduurraa kana ho'asaa kana jechuudha karaa soolaaritti fayyadamuu dandeenye ta'eeti qabeenya dhumuu hin dandeenye jechuudha. Inni lammaffaa non-renewable resource jedhama jechuudha. Non-renewable resource jechuun qabeenya uumamaa kan haaromfamuu hin dandeenye jechuudha. So hiikni isaa can't be or cannot be replenished by natural. Kan karaa uumamaatiin bakka of buusuu hin dandeenye jechuudha. Itti fayyadamnee dhumachuu kan danda'u jechuudha. Naannoo tokko irratti kan argamu kan bakka of buusuu hin dandeenye kan yeroo muraasaaf tajaajilee dhumuu danda'udha jechuudha. Akkasumas immoo asirratti wanti nu ilaallu exist in limit amount. Exist what? In limit amount dha jechuudha. Hamma murtaa qofatu naannoo tokko irratti argamaa jechuudha. Hamma murtaa'een naannoo tokko irratti kan argamu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hamma murtaa'een naannoo tokko irratti kan argamu jechuun fakkeenyaaf dhagaa cilee yookiin mineraalli tokko naannoo tokko irratti ni argama yoo ta'e mineraala san itti fayyadamnee jechuudha. Yookiin waggaa dheeraadhaaf waggaa 10 haa ta'u isaa olis isaa ta'u erga itti fayyadamnee booda maal ta'a? Naannoo sanarraa dhumuu danda'aati jechuudha. Naannoo sanarraa waan dhumuu danda'uuf jechuudha. Qabeenyi sun yeroo muraasan booda immoo argachuu hin dandeenyu jechuudha. Of bakka hin buusu jechuudha. So non-renewable resource kan jennuun kanneen akkasiiti jechuudha. Fakkeenyi isaa minerals like coal, gold kanneen fudhachuu dandeenya mineraalota keessaa akkasumas natural gas kanneen jedhaman kun qabeenya uumamaa haaromfamuu hin dandeenye jechuudha. Okay. In Ethiopia, these resources are under the influence of various interconnected factors. Qabeenyi uumamaa kun Itoophiyaa keessatti jechuudha dhiibbaa garaagaraatti irra gahaa jira jechuudha yookiin dhiibbaa jala jira jechuudha. Dhiibbaan sababoonni dhiibbaa kanaaf sababa ta'a yookiin faaktariiwwan kun maal fa'idha? Kanneen armaan gadiitti tarreeffamanii jiranii jechuudha. Isaan kun faaktariiwwan asirratti faaktariiwwan qabeenya uumamaa akka miidhamu yookiin dhiibbaan akka irra ga'u taasisan keessaa isaan gurguddoodha jechuudha. Jalqaba irratti population pressure daballi uummataa yookiin
uummanni baay'achuu jechuudha. Akkasumas immoo agricultural expansion lafa qonnaa babal'ifachuudhaaf bosona ciruun kun ni mul'ata jechuudha. Asirratti wanti nuti hubannu maalidhaa? Inni kun interconnected factorsidha jechuudha. Walirratti hidhata qabu jechuudha. Gaafa uummanni baay'achaa adeemu lafti qonnaa ni dhabama jechuudha. Kanaaf maal gochuu deemu? Qonna babal'ifachuutti deemu jechuudha. Qonna babal'ifachuudhaaf immoo maal godhu? Bosona deemanii naannoo tokko jiru bosona sana irraa barbadeessuudhaan deforest gochuudhaan lafa sana qonnaaf tajaajila qonnaatiif oolchu jechuudha. So interconnected kan ta'e kan wal qabatee kan deemu jechuudha. Kanneen biroo kan akka migration, rapid urbanization, climate change, environmental pollution isaan jedhaman kun egaa faaktariiwwan qabeenya uumamaa Itoophiyaa keessatti dhiibbaa guddaarra akka inni gahu kanneen taasisan keessaa isaan gurguddoodha jechuudha. The whole population of Ethiopia had been putting a great burden on the sustainability of almost all types of resources. Kana jechuun baay'inaan dabaluun yookiin uummanni Itoophiyaa bal'aa ta'uu isaarraa kan ka'e qabeenya uumamaa kana karaa sustainable ta'een akka itti fayyadamne gochuu yookiin akka itti fayyadamne godheeraa jechuudha. Okay, karaa itti fufiinsa qabuun akka itti fayyadamne godheera jechuudha. So sustainable jechuun kaas keessatti qabeenya uumamaa karaa itti fufiinsa qabuun itti fayyadamuu jechuudha. Karaa itti fufiinsa qabuun itti fayyadamuun maal jechuudha? Qabeenya uumamaa osoo miidhaa irraa hin geessisin, osoo hin barbadeessin, akkuma jirutti yookiin adeemsan osoo hin balleessin itti fayyadamuu jechuudha. So sustainable jechuun qabeenya uumamaa karaa itti fufiinsa qabuun itti fayyadamuu jechuudha. Miidhaa osoo irraan hin gahin itti fayyadamuudha jechuudha. Therefore, a serious degradation of land and the wildlife resource that appear to feed off each other. Adeemsa uummanni bal'aan kun jiraachuurraa kan ka'e wantoota garaagaraa ciramni bosonaa akkasumas degradation of land kanneen jedhaman kun akka inni babal'atu kan taasisuudha jechuudha. Okay. Barnoota keenya isa lammaffaa dhaqqabnee jira barattoota. B irratti kan argamu drainage system of Itoophiyaa kan jedhu eegallee jirra jechuudha. Barnoota kanarratti drainage jechuun maal jechuu akka ta'e hiikuma isaatirraa kaanee akkasumas immoo Itoophiyaa keessatti gosoota drainage meeqatu jira? Laggeewwan immoo drainage sana jalatti ramadaman maaltu jira kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti garuu drainage jechuun maal jechuu akka ta'e kan ilaallu ta'a jechuudha. Drainage jechuun jechoota lama of keessaa kan inni qabu jechuudha. Inni jalqabaa asirratti flow of direction and destination kan jedhamu kanaan ibsama jechuudha. Drainage jechuun yaa'insa jechuudha yookiin karaalee laggeensi itti yaa'an kan qo'atudha jechuudha. Flow of direction jechuun karaa lagni itti flow godhu yookiin itti yaa'u jechuudha. Akkasumas immoo destination ga'umsa laggeessaniis kan qo'atu maal jechuudha? Drainage system jechuudha. So drainage systemiin waa'ee karaa laggeen itti yaa'anii fi ga'umsa isaanii kan qo'atudha jechuudha. The drainage system of Ethiopia are results of various structural events that took place in the Cenozoic era jedha. Drainage system of Itoophiyaan kun kan inni uumame yookiin kan inni haala sanaan ta'e jechuudha bara Cenozoic era keessa jechuudha. Iraawwan arfan keessaa Cenozoic era keessa kan inni eventii sun kan uumame jechuudha. Iraawwan arfan kanneen akka Precambrian era, Paleozoic era, Mesozoic era akkasumas immoo Cenozoic era kan jedhamu kana keessatti kan inni osoo Cenozoic era kana keessatti kan arfan keessaa Cenozoic era kana keessatti akka ta'e jechuudha. Kan himamu. The drainage system of Ethiopia are basically classified into three major groups. Okay, drainage system of Itoophiyaan drainage jechuun maal akka ta'e ilaallee jirra. Karaa laggeen itti yaa'an fi ga'umsa isaanii yookiin iddoo isaan ga'anii kan jedhu kan qo'atudha jechuudha. So drainagein kun Itoophiyaa keessatti laggeen Itoophiyaa keessa jiran kallattii kamitti yaa'u akkasumas immoo ga'umsi isaanii iddoo kami kan jedhu sadan kana kan ilaallu ta'a jechuudha. Iddoo saditti qoodamuu jechuudha. Three major isaan gurguddoo iddoo sadiitti kan isaan qoodamanii jechuudha. Inni jalqabaa the western or Mediterranean Sea drainage system kan jedhamudha. Lammaffaa irratti the south eastern or Indian Ocean drainage system kan jedhamudha. Inni sadaffaa immoo the inland or Rift Valley drainage system jedhamanii iddoo gurguddaa sadi yookiin garee sadiitti kan isaan qoodamanii jechuudha. Isaan kana haa ilaallu mee osoo tokkoon isaaniin ilaaluutti hin darbin dura kaartaa kanarratti jechuudha. Kaartaa kana haa ilaallu jechuudha. Okay. Kaartaa kanarratti
Kaartaa kanarratti the Mediterranean Sea Drainage System Roman number 1 irra kan jiru kana jechuudha. Akkasumas immoo Roman number 2 the Rift Valley Drainage System, Roman number 3 the Indian Ocean Drainage System kan jedhaman kanatu jiru jechuudha. So asirratti immoo laggeen kun inni jiru jechuudha. Roman number 1 iddoo kanarratti kan inni argamu jechuudha. Laggeen naannoo kanarratti laggeen baay'ee ta'uusaa akkasumas immoo lafa bal'aa qabaachuusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Asirratti lakkoofsa 1, 2, 3, 4 lakkoofsa arfan kun 1, 2, 3, arfan jalqabaa kana kan bakka bu'an jechuudha. Laggeen Mediterranean Sea Drainage System keessatti argaman laga Tagaazee, Abbaay, Akooboo fi Oomoo Gibee, Akooboo, Oomoo Gibee kan jedhaman kun eessatti argamu? Naannoo kanarratti argamu jechuudha. So naannoon kun immoo drainage system maalii jedhama? Mediterranean Sea Drainage System jedhama jechuudha. Inni lammaffaa the Rift Valley Drainage System kan jedhamu jechuudha. Rift Valley Drainage System kan jedhamu lakkoofsa Roman number 2 jechuudha. Iddoo kanarratti iddoo amma isinitti agarsiisaa jiru kanatti jechuudha. Achirratti jechuudha. Lakkoofsa 5 kan qabatu lakkoofsa 5 immoo laga Awwaashii jechuudha. So laga Awwaash qofatu naannoo kana keessa flow taasisa yookiin yaa'aa jechuudha. Inni sadaffaa the Indian Ocean Drainage System kan jedhamu jechuudha. Roman number 3 jechuudha. Kunoo iddoo kanarratti kan argamu kana jechuudha. Asirratti lakkoofsa 6 fi lakkoofsa 7dha jechuudha. Lakkoofsi 6 fi 7 Waabii Shabalee fi Gannaalee naannoo kana keessa kan yaa'an ta'uu isaanii agarsiisaa jechuudha. Kaartaa kanarratti wanti nuti hubannu Mediterranean Sea Drainage System baay'ee guddaa ta'uusaa, baay'ina laggeenii akkasumas baay'ina bishaanii akkasumas immoo lafa inni kachimante yookiin lafa inni qabatee jirus guddaa ta'uusaa nutti agarsiisaa jechuudha. Asirratti lafa guddaa qabatee jiraachuusaa nutti agarsiisa jechuudha Mediterranean Drainage System. Asirratti immoo the Rift Valley Drainage System immoo baay'ee xiqqaa ta'uusaa gidduu kana keessa qofa jiraachuu ishii akkasumas laga Awwaash of keessatti qabaachuusaa nutti agarsiisa jechuudha. Inni xumuraa the Indian Ocean Drainage System amma tokko bishaan qabaachuusaa lammaffaa irratti argamuusaa nutti agarsiisa jechuudha. Laggeen muraasas hin qabaa isa kanarra yookiin Rift Valley Drainage System caalaa bishaan qabaachuu nutti agarsiisa. Akkasumas immoo laggeen achi keessatti argaman Waabii Shabalee fi Gannaalee ta'uu isaanii jechuudha. Waabii Shabalee fi Gannaalee immoo garamitti yaa'u? Gara Indian Oceaniitti yookiin garba guddaa Hindiitti kan yaa'an ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Okay, gara barnoota keenyatti adeebinu. Asirratti the Western or Mediterranean Sea Drainage System tokkoon isaanii sadanuu kan ilaallu ta'a jechuudha. The Western Drainage System is the largest of the three systems both in terms of catchment area and the volume of water. Achirratti akkuma ilaaluuf turretti jechuudha. Both in terms of what? Catchment area and volume of water. Naannoo bal'aa yookiin lafa bal'aa qabaachuudhaanis akkasumas immoo vooliyoomii yookiin bal'ina bishaanii baay'ina bishaanii qabuutiin jechuudha. Western or Mediterranean Sea Drainage System kun tokkoffaa irratti akka argamu kaarticha irratti kaartaa kanarratti ilaallee turre jechuudha. Mediterranean Sea Drainage System kan jedhamu naannoo kana jechuudha. Bal'ina lafaatinis akkasumas immoo bal'ina laggeen yookiin bishaan baay'ee qabaachuudhaan tokkoffaa irratti kan argamu jechuudha. Okay. It contributes 60% of the country total annual water discharge. Bishaan parsantii 60 ta'u naannoo kana keessa Itoophiyaan jechuudha kan ishiin qabdu naannoo drainage Mediterranean Sea Drainage System yookiin Western Drainage System kana keessa kan ishiin qabdu jechuudha. Parsantii 60 kan ishiin qabdu jechuudha naannoo kana keessa parsantii 60 kan ishiin qabdu jechuudha. It is made up of major rivers and their tributaries, namely River Tagaze, River Abbaay, River Baroo Akoobo kanneen jedhaman kunikaa naannoo kana keessa kan isaan filoo taasisan yookiin kan yaa'anii jechuudha. Okay, tokkoon ilaallu isaan kana River Tagaze. This river drains massive of western Lasta, northern Gondar, Semen and southwestern, western and central Tigray. Naannolee yookiin kutaalee kana keessa kan inni diroo taasisu jechuudha. Kutaalee kana keessa kan inni yaa'u jechuudha lagni kun. Inni ittaanu River Abbaay jechuudha. This one is the origin in the Gojjam Plateau. Gojjam Plateau irraa kan ka'udha jechuudha. Akkasumas immoo large number of streams join the river from the plateaus of Western Shawaa. Streamiiwwan Western Shawaa irraa ka'an laga kanatti join kan ta'an jechuudha.
South Western Walloo, Northern Wallaggaa and the Northern Ilubaaboor isaan kana keessaa kan isatti makaman tributiiwwan garaagaraa kan yaa'an ta'uu isaati jechuudha. It has semi-circular course from Lake Tana. Separating Southern Gondar from Gojjam. Asirratti kan separating kan godhu jechuudha. Yookiin adda kan baasu South Western Gondor jechuudha. South Western Gondorii Gojjam irraa gargar baasee gidduu darba jechuudha. Akkasumas immoo Gojjam kan jedhamu shawaarraa gargar kan baasu jechuudha lagni kuni jechuudha. Inni itti aanu riiver baaroo akooboo kan jedhamu jechuudha. This water jechuu barbaadeeti. Course is drains the wettest highland of southwest and crosses the border to join the Nile. Naannoo lafa jiidhinsa ol kaa'u southwest irraa kan inni ka'u jechuudha lagni baaroo akooboo jedhamu kuni jechuudha. Highlands of southwest irraa kan ka'u jechuudha. Across the border to join. Daangaa qaxxaamuree laga maalitti kan inni join godhu yookiin makamu laga Naayilitti makamaa jechuudha. Ofiisaatii iddoo kana kaa ofiisaatii Mediterranean Seaatti kan makamuu hin dandeenye jechuudha. Laga Mediterranean Naayilitti kan join ta'u jechuudha. These rivers joining the Nile in the Sudan and finally end up in the Mediterranean Sea jedha. Lagni kun egaa naannoo Sudaanitti jechuudha. Sudaan keessatti jechuudha laga Naayilitti makamaa jechuudha. Kana booda maqaa Jubaa jedhamu. Mediterranean Seaatti makamaa jechuudha. Laga Sudaanitti makamee booda gara Mediterranean Seaatti kan makamu ta'a jechuudha. Okay. The South Eastern Indian Ocean Drainage System kan ilaallu jechuudha. Yookiin asirratti egaa this system is the second largest drainage system. Inni kun egaa lammaffaa irratti argama jechuudha. Kaarticha irratti akkuma ilaaluuf yaalletti jechuudha. Baay'ina bishaan qabuutiin akkasumas catchment area isaatiin lammaffaa irratti argama jechuudha. It consists of Gannaalee and Wabii Shabalee. Asirratti egaa laga Gannaalee fi akkasumas immoo Wabii Shabalee kan of keessatti qabu jechuudha. These rivers collected water from highland of Hararge, Sidamo, Bale and Arsii. Lagni kun bishaan kan walitti qabatu yookiin naannoo lafa ol ka'oo Hararge, Sidamo, Bale, Arsii irraa lagee bishaan kan walitti collect godhatu jechuudha. This drainage system flows the southeast across the Somali arid and semi-arid areas. Naannoo kana keessa kan across godhu yookiin qaxxaamuree kan darbu jechuudha. It contributes about 32% of the country total annual water flow. Inni jalqabaa Mediterranean Sea Drainage System inni jennu parsantii 60 of keessatti qabata jenneera. Inni kun immoo parsantii 32 bishaan kan of keessatti qabatu jechuudha. So lammaffaa irratti kan argamu jechuudha. Laggeen kana lamaan ilaalumee achi keessatti jechuudha. The Wabii Shabalee. The longest river in the country. Lagni kun Itoophiyaa keessatti yookiin biyya keenya keessatti ka laga isa dheerina qabudha jechuudha. Does not reach the Indian Ocean. Indian Ocean bira gahuu hin danda'u jechuudha lagni kun. Laggeen baay'een ka sababa yemmuu yaa'an jechuudha. Sababa gammoojjii hedduu keessa darbaniif baay'een isaanii yookiin laga cirracha keessatti gammoojjii keessatti kan liqimfamanii hafanii jiru waan ta'eef jechuudha. Naannoo sanatti filoo haa taasisu malee laga sana bira gahuu hin danda'u jechuudha. It ends at the Bender Coast of Somalia. Iddoo kanarratti kan inni xumuramu jechuudha. Coast of qarqara Somaalee iddoo Benaadir jedhamu kana keessatti xumuramaa jechuudha. Okay. The Gannaaleen immoo on the other hand reach the Indian Ocean. Inni kun immoo Indian Ocean ni gaha jechuudha. Ofiisaatiif gaha? No. Ofiisaatiif osoo hin taane asirratti kaa'amee jira jechuudha. It join the Dawaa River. Laga Daawaa jedhamuun walitti makamaa jechuudha. Itiyoo Somaaliyaa border irratti daangaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti laga Daawaa jedhamuun walitti makamaa jechuudha. Where it occurs the name Juba. Kana booda maqaa Jubaa argataa jechuudha. Kana booda gara garba guddaa Hindii sanitti filoo taasisaa jechuudha. Inni xumuraa the inland or Rift Valley drainage system kan jedhu ilaalla jechuudha. This system is the smallest of the three system in terms of the catchment area, discharge of water and volume of water. Inni kun egaa sadan lamaan armaan ol laalle kana keessaa ka bal'ina bishaan qabaatuutiinis ta'e akkasumas immoo catchment area yookiin amma lafa qabatuutiin baay'ee xiqqaa ta'uusaa nutti agarsiisaa jechuudha. Their area number of lake and smaller stream like laggeen kana keessatti ka walumaa galatti iddoo kanatti wanti hubachuu qabnu laggeen baay'ee isaanii jechuudha kan
Rift Valley Drainage System ta'an haratti kan isaan flow taasisanii jechuudha. Fakkeenyaaf Zabillaatee and Gedebo which flow into Lake Abbayyaatti kan yaa'u ta'uu isaati. The Segan which flow into Chewe Bahir and the Maki and the Qatar isaan kun immoo flow into Lake Ziwaayitti kan isaan flow taasisanii jechuudha. Okay. The major river in the drainage system are the Awash and the Omo Gibe. Laggeen kana lamaan kan major kan ta'an Rift Valley drainage system keessatti jechuudha. Okay. The Awash river basin is the most utilized in Rift Valley. Laga baay'ee faayidaa guddaadhaaf ooludha jechuudha. Keessumattuu lagni kun jechuudha jal'isii garaagaraatiif hedduu kan ooludha jechuudha. The basin covers total area of 10,000 kilometer 10,000 kilometer square kan shaffanu jechuudha. The rises from Shawan Plateau near Ginci town, a town at about 100 kilometer west of Addis Ababa and flows along the Rift Valley. Lagni kun iddoon ka'umsa isaa naannoo magaalaa Ginci jechuudha. Ginci magaalaa Finfinnee irraa yookiin magaalaa Addis Ababaa jedhamurraa kiiloomeetira 100 gara westitti kan argamu ta'uu isaati jechuudha. Naannoo Amboo irraa xiqquma siqaa akkasumas immoo Amboo fi Walisoo gidduutti argamu ta'uu isaati jechuudha. Naannoo sanarraa ka'eetoo Rift Valley keessa flow kan inni taasisu jechuudha. It terminate in Salt Lake of Abbe, Lake Abbeetti kan inni makamu jechuudha. On border Djibouti, naannoo daangaa Djibouti irratti laga Abbee jedhamutti kan inni makamu jechuudha. The middle and the lower course are part of the Great Rift Valley system. The upper course is not part of the system. The lower Awash River basin comprises the deltaic alluvial plains of the Tenado, Asita and Dita, Berry areas and the terminal lakes area. Okay. Kabajamtoota hordoftoota Itiyoo Sooshaal Saayinsii viidiyoo keenya akkasinitti tole abdiin qaba. Yaada yoo qabaattan haala kanaan nuuf asirratti yoo jettan yoo jiraate koomentii jala kaa'uun dagatinaadha. Viidiyichi akka barattoota hedduu bira gahuuf sheer godhaa gahee keessan baadha. Viidiyoo itti aanu Water Resource of Itoophiyaa kan jedhu qabadhee isiniif kan dhufu ta'a jechuudha. Agasitti turtii gaarii isiniif haa ta'u irra deebi'aa dubbisaa. Viidiyoo qofa dhaggeeffachuu akkasumas kitaaba qofa dubbisuu osoo hin taane barreessaa. Noottii ofii keessanii baasaa barreessuu shaakalaadhaa barreessaa qo'adhaa. Parsantii 70 kan barreessitan hin dogongortan yookiin hin irraanfattan waan ta'eef ofii keessanii barreessuu hin dagatinaa isiniin jira. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma.